Haadha isaanii waayee fidimee kan biraa dabalee kennu. Mee mul'ata kana ta'e. Isa dura afaan walitti hidhuudhaan tokko. Giniin ta'a garuu. Akka amantaa akkamitti. Akkuma argaa jirtan egaa kun hataa kan jedhe nyaanna asuma qicachaa jechuudha. Numa biraa taa'anni kunis ilaala leekshar godhaa nu faana ta'an isiniin jedha. Mul'adhu jira tolbaamu faana ta'a. Baay'ee mul'adhu garamatti. Bakka na mul'adha. Tingash. Bakka. Amma mirtiidha. Nu galadhu. Nyaanna koota. Akka koota. Yesus. Misa nyaanna koota. Ndau yaada kenna. Yaada kennaan isiniin jedha. ምርጥ ምሳ ፈካባዱ ሚቲ ጋሩ አርጊታኒ ሲኒስ ማሻ አላህ ባሉ ቃራማ ዝጉራም Ani baay'ee mul'achuu baadhus garuu Nasa aman ya, kami nama gua ni sini je objek jumit. Ayo phone shille tu tenne seno jadde. Nah, karena mana tuh jada wana las tokong kajel ta wak biya yogal tani chur. Wan to kan uga wan to kwantina ni kanya negarum maratin ju. Mani hetani keki ovani to jata bicha. Kamu kau ovani. Hana sih? Usak ovai chu. Nano jada gau? Kan stove to jata mu chu ah. Wan brown fede kala enin gangalche hojjat ya chu. Isa sin mano jota. Gin wan na sa hojjat chu.
Reetti warra alaa jirtanis warra alaa jirtanis ennaa galtan abbaa manaa keessan akkanatti isachitti bartan nyaachisuudha. ruuzii nyaachisaa biddeen bichaa miti Itoophiyaa jijjiira baqa biddeen ganama biddeen firfirii guyyaa biddeen halkan biddeen ganama daabboo firfirii biddeen irraa jaarti tokko misaa akkana injaalatan garuu dhugaa waaqa qaatan hojjechuu jammari bara. Engaddaa yoo anaa hojjedheen viidiyoo godha jedhu keessummaan natti dhufe kun argee jira nama 8 taanee nyaan nama 8 taanee jechuudha. Yaani ariitiidhaan hojjedhe viidiyoo waraabuun natti tola. Otoon hojjechaa jiru natti dhufanii bakka nyaatan jedheen dafee jechuudha. So jijjiira yeroo galtanii isiniin jechaa jira gaafun. Na samoona kana kun manatti deebi'amaa jiru. Maali biyyi nagaa miti maala bittanii nyaattu jette sanuti kaleessa alaa binnee nyaan nagaa sanarra ta'e. Hojiidhaaf malee biyyi nagaa salaami. Yoo mana oolame akkana jechuudha garuu sila hojii ooluuf dhufee nyaatee deebi'uun waan hin tolleef achumaa bitanii nyaatu. Tola iddoon namaa kennan jiraare bitaniituma nyaatu jechuudha. Magaalaa raawwataa. Dhufanii kaffalanii dhufanii deebi'uurra misaattiin bitanii nyaatan sana kaffalu jechuudha baay'ee iddoo sanarra. Fakkeenya birri 60 kaffalta yoo dhattee deebi'uudha. Isaayyuu gimmaasha isaa miilan deemte iddoo hojii sanarra jechuudha. Isarra immoo misaachuma biddeen tokko baay'eeneeti bitanii nyaatu isa jedhamuudha malee mana dhufuun hin tolu isa jedhamuudha. Kanaafidha. Fakkeenya anuu dhaqee beeka dheengadamma waan ta'e karaa sana birri 30 mi'eessanii birri 60 jechuudha. Inni sana caala immoo deema miilan irraa bu'ee jechuudha. Kanaaf aduu keessa deemanii sana jechuun achumaa nyaanna isa jedhamuudha malee biyyi salaamidha. Yoo manatti deebi'amee isiniin jechuu barbaade maal biyyi nagaa miti maalaa binnee nyaanna jettuu naan jette. Hojiidhaaf jennee iddoo hojiitii bitee nyaata inni malee manaatti binnee nyaanna jechuu koo miti. Ankalee qursii hadhana faana nyaate jedhe sana akkasiidha. Malee waa biraaf miti. Keekis argitan yoo tokkatti hojjedhe. Paankeekii sun man hojjedha amma kootti maxxashaa xinnoo neelaa qabannaa tokko maleedha. Wanti nama dhibumtuu hin jiru. Yoo perfect biyya sanaa ta'uu baate yoona. Amma asirratti wanta hin jiru. Maal? Bazinjaan jettan minamina waan akkasii watti dabalu beektan ala wantu wanta hin jiru. Fakkeenya jechuudha. Ammoo wanta addaa hin jiru. Kanu. Kanaaf yeroo galtan dharra'ee burgarii isa biyya sana amma foon fa'i manatti bulleetanii xaxxaftanii zeeroo gootanii burgarii hojjechuun nama dhibaa daabboo tokko bittanii fiddanii salaaxaa ta'e birri 10 namaa kennu gabaa keessa. Simpili kachabbii sanaan argattan biyyatti akka keenyatti. Biyya keenyatti jechuudha. Maayinazii akkasitti mi'aawun argattan. Malee oduu fi lafa kan silam jasi. Mario deem kamera rata kan. Kun anda nyaatu ishuma raman olille kun kataribat. Argitani nan deema afaan kiyata nan deema. Dugana jarjarsan uje. Kamera waraab malee ta'unje. Amma kana ta'u nyaatin deemu jedhee sanani. Amma sanyaata gaa yaada meeqa sitti akkamitti nyaata akkamitti afaan keewwata inni ariifateet kuwaasii ilaalu yaa saba. Waaqa. Dafqee jira. Naan jedhe. Dhiiseen deemuu naan jedhe. Baay'een na jala dhabee kurbaa laalaa tapha jammaranii waa'ee faaniin asitti ilaalaa jira FMN. Inni immoo na agarsiisu sagalee bichaa. Afaan ariifat. Kuwaasi biddeenaa fi irra kuwaasiidhaaf kenne Itoophiyaaf keessatti dhiirri dhugaan isiniin jedha. Kun argitanii gam ariifachaa jira sabadi. Ishii kan suruma kaameraa ta'e malee yoo dhiisee deema. Maqaan laafuu.
Ma. Nggak tahu apa yang kudu. Hani demir. Ya bu. Ana tuttafechu. Wa kamera tefta iman. Tapi guys. Itoophiyaa keessatti otoo kuwaasamti kun hafee jette mucaan tokko. Wayyoo gaddaa eenyutu shaayinaaf nyaatti gaaf tokko waa qabu. Ganaa raasii taate. Furudduu kuwaasii jira sa'aatii afurii. So kanaan mee jarjara. Gaa waaqa. Deem. Innaa akkasii. Anyways. Nyaata? Nam goota? Waaqayyo. Mirti dhugaa. Foon fa'i yeroo qabu taphee yeroo darbes waanuma hin hojjedhe. Namoonni fedhe gaafa mirti tokkotti tajaajila'a waliin keessummaa fagoodhaa dhufanii. So waan hin qopheesse laachuuf hin qaba'ee dura buna afaan dursee jechuudha. Naarra immoo argannaan itti deebi'e. Tiin taphata. Haree namicha kuusaa sana baay'een jaaladha. Kuusaa fi maanne gurraachichi baazinjaan xahiin afaana. Wayyoo akkamittiin jaaladha isa ilaannaa xabbaafame. Xabbaafamee waxiisaas baazinjaa baay'een jaaladha. Kuusaa immoo keessa isaa soqanii akka waraqaa naqu jechuudha. Qaaras minaamanti ruuziin guutanii. Isa baay'een jaaladha. Garuu baazinjaan abeeta. Yeroo xahinii afaan hojjetamuu fi yeroo zayitiin xabbaafamee waxiisaa waxamu jira. Yoo beektaa waxiisaa. Annan hojjedha ture waxiisaa. Zayitii waraaba baay'eedha. ግን bismaa. Adaraa keessanii dhugaan isiniin jedha. Namni simsima naaf fiddan kiiloo 2 ol. Simsim naaf fiddan. Naaf fiddan waan as jiru isiniifan kenna bakka waan biramtuun jiru tola miti. Tola in sodaatinaa tola jettanii Itoophiyaa keessa si jammarmtuun jiru tola. Asinuu kenni waan jettan isiniifan kenna. Isin achi waa fida. Viigaadhaa si argadhe. Kanumaafis si jala dheessa si kaawwaduu fanidha kaan. Indiin dabalaa. Dabalannee nyaanne siruma. Wow! Siyaabeen wow! Bakka mana keessatti waan ta'e yaala. Waan achitti argitan jijjiiruudhumaafu yoo jaalatan ta'e warri si faana jiraatan nyaatan yookaan hin dhiisu waan ta'eef. Kanaaf jijjiiraa nyaata biddeen hin naqmeedhas biddeen meelee hojjechuudhaan ka'ina. Sirrii miti jechuudha. Isuma hojjechuudhaan ka'ina. Akkuma argitan amma kana iraatammoo fataan godha jechuudha. Akka faayisaan jedhe yoo qursii ganamaa jedhe okay. Kun akkuma argitan hin jijjiignee waan jenne ilaalaa garuu akkatti hin qice. Innaa isinti qabuudha malee
Injigni waan tokko. Isaanii golboo waan taateef ruuziin gadi buute jechuudha. Ruuzii kiiloo gimmaashan hojjadheen. Kiiloo tokkorraa gimmaasha hoyiree jechuudha. Waliin maknee darajaadhaan taa'ee jira dhugaa ala. Kun akka isaatti jechuudha. Kanaafi like share godhaa viidiyoo koo. Subscribe gochuun dagatinaa warri haaraa taatan yaada gaafii qabdan naa barreessaa. Mee fakkeenya mana keessan ta'e akkamitti hojjettu maaltu hir'ate maaltu dabalee itti naa barreessan isin jedha. Bye bye.